Tolee, barumsa keenyarraa walii wajjiniin eegalla. Bakka itti dhaabnee kaanee walii wajjiniin ilaalla. Har'a kan walii wajjiniin barannu Unification of Germany, tokkummaa Jarmanii kan waliin jedhu waliin ilaalla. Waa'ee Jarmanii kanaa yeroo muraasa hin haasofna ta'ee milkaa'uu yookaan immoo tokkummaa Jarmanii keessatti namoota gahee taphatan keessaa tokko Naappooliyoon Boonaaparteeti. Naappooliyooniin isteetii Jarmanii isa 300 ture gara 100tti cabse. Ergi Naappooliyoon akkas godhee booddee kitaabni kun kan inni irraa jalqabu Congress of Vienna irratti Confederationiin isteetiin 100 suniin gara 39tti cabe jechuudha. Milkaa'uusaa keessaa kan kun lamaan gahee guddaa qabaa jechuudha. Inni kan biraan milkaa'uusaa keessaa tuqaan barbaachisaan maaludha? Naashinaalizimiidha. Naashinaalizimiidha jechuudha. Naashinaalizimii ka'uun naashinaalizimii, ribelaalizimii kun freedom of speech jechuudha. Ribelaalizimii jechuudha. Kun walitti dabalamuudhaan milkaa'uusaa keessaa isa tokko ta'ee jechuudha. Yoo ilaallu isteetiin kun bara 1850 jechuudha kan inni 39tti gadi cabee. Isteetiin kun diinni tokkummaa'uu Jarmanii kan turte keessaa tokko Oostiriyaadha jechuudha. Milkaa'uu isheetiif diina kan turte jechuudha. Milkaa'uu tokkummaa'uu Jarmanii keessatti akka niwukileesiitti kan tajaajilaa ture Ruushiyaa biyya jedhamtudha. Ruushiyaadha jechuudha. Milkaa'uu ishee Jarmanii kana keessatti qooda olaanaa kan taphatte biyya Ruushiyaadha. Chaansilara Ruushiyaa kan ta'e Bismaark Otto von Bismaark kan jedhamutu gahee olaanaa taphate jechuudha. Jarmaniin tokkummaa'uu ishee keessatti jechuudha. Tokkummaa'uu Jarmanii tokkummaa'uudhaaf maaltu ishee kakaase? German was encouraged by the success of Italian national unification between 1859 up to 1861. So baroota kana gidduutti milkaa'uun Itaalii, tokkummaa'uun Itaalii akka Jarmaniinis tokkummaa'uu isheetiif qabsooftu isee taasise. Obstacle yookaan immoo gufuun tokkummaa'uu biyya Jarmanii immoo maaludha jennee yoo ilaalle to German unification were Austria which wanted to preserve the status quo. The German prince. So German Austria jala turte prinsiinsi aanoonni ishee wanted to keep their independence waan Germanii barbaadu akka isheen of dandeessudha. Fi kan biraa kan isaan gargaare cultural difference between north and south akka isheen aadaa isheetiin of dandeessudha jechuudha. William in 1861 William the First 1861 up to 1880 was crowned king of Russia. William inni jalqabaa kuni mootii biyya Ruusiyaa ture. Ruusiyaan maalodha jennee the nucleus of unification of Germany. He and his war ministry. Von Röhm proposed enlarging and reforming the Russian army to give Russia more influence against Austria and the security against France. Ruusiyaan akka isheen paawarii jabaa argattuu fi akkaataa lola isheef riifoormii adda addaa kan baase Van Röhm kan jedhamu post kan inni godhe diinota ishee akka isheen injifattuuf ture. Innis diinota ishee dhokataa Firaansii fi diina ishee mul'ataa Austiriyaa kan jedhamu kana jechuudha. Was they opposed the Austrian parliament which refused to vote on the necessary new taxation. Dhimmoota isaan barbaadan refused godhe sagaleensaa akka inni dhagahamne godhe keessumaa taxation irratti jechuudha. An important issue behind the Russian parliament who would control the army. The king
thus appointed Otto von Bismarck as the chief of ministry Russia. Bismarck kan jedhamu kun bara 1815 kaase. Congress of Vienna irraa kaasee bara 1898 was political conservative but political realist. Extremely able, he soon overcame the crisis by collecting additional tax for the army reform without the consent of parliament. There was no resistance. Germany nationalism rapidly shifted from the liberal and democratic character in 1848 to Bismarck authoritarian rule. Bismarck kuni nama baay'ee dandeettii qabu. Extreme level nama cimaa kan ta'ee fi nama rakkina keessaa isaan baasuu danda'u. Ture. Namichi kuni taaksii walitti qabu haa ta'u, there was no resistance kan biraa Jarmanii tokkummaa isheetiif kakkaasuu keessatti nama dhiibbaa gurguddaa uumedha. Unless it suffered a defeat. Haa ta'u malee rakkinaanidha kan inni wanta kana hundumaa. Traditional French policy was keep Germany political divided therefore were so that France would probably not accept German unification unless France suffered a military defeat. Bismarck also knew that his unifying Germany would not be possible without good relation between Russia and Russia. Therefore, he exerted all diplomatic skill to main good relation with Russia. Russia wajjiniin Raashiyaan wajjiniin Raashiyaa fi Ruusiyaan baay'ee wal fakkaata. Ruusiyaan kuni Raashiyaa wajjiniin hariiroo dippiloomaasii uumte. Maaliif gargaarsa irraa argachuuf. Ruusiyaa irraa sappoortii argachuuf, interestii isee sana guuttachuuf jechaa jiru. Both Russia and Russia, particularly the first at large of former Polish territory inhabited by the Poles. Therefore, during the Great Polish Revolt of 1863, Russia was only great power that was symptomatic to Russia. Therefore, Bismarck accomplished this through three military success. Bismarck militaroota sadiin milkaa'e. He first allied with Austria to defeat Denmark. Maal godha? Austriyaan diina isaatii, garuu immoo Austriyaa wajjiniintu Denmarkiin akka loluuf gaafata. Eenyuun? Austriyaa. Eenyutu? Ruusiyaan. Bismarck jechuudha. Kana booddee Denmark in short war fought in 1864. Denmarkiin in injifatan. Thus acquiring Schleswig and Holstein in 1866. Schleswig fi Holstein lafa jedhamu erkaa deeffate. With support of Italy, deeggarsa eenyuutiin? Itaaliitiin. He victoriously created the Austro-Russian War and won the sea victory, the Battle of Kongarz, which all allowed him exclude long-time rival Austria when performing North German. Was Confederation states had supported Russia in Austro-Russian War. Asitti lafa Holstein jedhamtu eenyuudhaaf kenname? Austriyaadhaaf kenname. Schleswig kan jedhamtu immoo eenyuudhaaf kenname? Ruusiyaadhaaf kenname. Amma immoo Itaalii wajjiniin walii galtee gochuun gara Austro-Russian waarii. Austria ishee sila wajjiniin loltee injifatte gara loluutti bobboof deemamaa jira. The Confederation was direct predecessor
to the 1871 empire. Finally, Russia defeat France in the Franco injifatan jechuudha. Eenyuun Oostiriyaa laficha indeeffatte. So laficha deeffachuudhaan duratti amma immoo Ruusiyaanii Firaans irraa amma immoo lafa qabdu qabdi. As dubbiin inni kan biraan jechuudha. Lafi isheen harkaa qabdu Roomidha jechuudha. Kanaan dura akkuma ilaalle. Lafi Room harkatti hafee jira. Kan Itaalii jechuudha. Veenishaan deebi'ee jira. Yoom deebi'eef Veenishaan kun bara 1866 kana Hoolisteenii ishee fudhattee lafa ishee Veenishaa jedhamtu sana immoo laatteef jechuudha deebiste. Eenyuudhaaf? Ruusiyaadhaaf. Amma lafa Room fudhachuudhaaf jecha eenyu? Franco Russian War 1870 up to 71. German Confederation was transformed into empire with the proclaims of Russian King William I as German Empire at the Palace of Versailles to the humiliation of France. Then ergi Austria injifatanii booddee German bakka taa'umsa ishee yookaan William I Kingiin kunii eessatti Versailles'tti maal labsanii tokkummaa Jarmaniin labsan. Akkasittiin tokkummaa'uun Jarman